wareega moggoon qabne kaffaltan lafeef dhiigaa akkam jirtan arsii koo orteen leenjisoo diigaa arsii faajjii gootummaa warra xiiqiif dhalattan harka kennachuu diddaaf harka dhabuu filattan leenjisoo diigam elaa dhiirri kun dhiira dachiin arsii biqilchitee oromoof gumaachite goota dirree waraana kanneen akka doddotaa albaasoo haroo amaamotaa arsii galanni kee kana ta'e arsii qe'ee leenjisoo diigaa maaf taate qe'ee dhiigaa qe'ee jeneraal waaqoo guutuu qe'ee haaji aadam saaddoo qe'ee koloneel aliyyii cirrii qe'ee konistaabil mustafaa huseen qe'ee baqqalaa daawwanoo kan hin taane diinaan faanoo maaltu galee jennaan ibidda sitti qaban godina arsii aanaa seerutti uummanni qe'ee isaa irraa buqqa'ee rakkoo hamaa keessa jiraachuun dhagahame namoonni 10,000 caalan akka buqqa'an maddeen naannawa sanii OMN itti himan kanneen qe'een isaanii manca'ee buqqaafaman dirree irratti bakka hadiidoo jedhamutti walitti qabamanii akka jiran odeeffadhee jedha OMN. Manguddoonni dubartoonni ulfaa deessuun daa'imman lammiilee qe'ee isaanii irraa buqqaafaman keessa akka jiran ibsaniiru. Dubartoonni dirree irratti dahanillee akka jiran dubbatan. Uummanni qe'ee isaanii irraa buqqaafamee kun waan nyaatu dhabee beelaan dararamaa akka jiru himaniiru. Uummanni buqqaafamee kun gargaarsa wayituu akka hin arganne eeranii gargaarsa hatattamaa barbaadan jedhan rakkoo kana furmaata akka barbaadanis himaniiru. Wanni arsiin tibba kana itti jiru beekaan biyya jiru afaan ittiin dubbatu dhabee afaan qabamee eenyu akka afaan qabee beektu silaa akkatti jiramu. Bifa addaan arsii seeruu arsii sirkaa heeban arsii muunessaa caalatti waraana hamaa keessa kan jiranidha. Qe'een leenjisoo diigamaa jirti. Qe'een nadhii gammadaa nadhii nageenyaa dhabdee duguuggaa dhandhamaa jirti. Arsiin sikkoo fi mandoo kaleessa saba kanaa fi biyya kanaa fi jecha harkaa fi harma muramee dhiigaa qaaliin gumaachaa lubbuu kafalee saba kanaa fi hiixate arsii beela hin beekne callaa garbuu fi qamadii hammaaruu dhadhaa fi aannan habbuuqatu har'a ummata aannan obaasaa ture santuu ibidda dhugaa jira maatiin dhibbaatamni afaan qawwee jalaa hafee qabeenya isaa guutuu dhabee har'a alatti yaa'ee jira. Gaara qorraa keessatti dahaa jira manguddootatu wayaa fi wayyaa malee ala bule arsiin kaleessa hammatee sabootaa fi amantiilee maqaan wajjiin jiraachaa ture galanni isaa harka keessa nyaatan nyaatuu ta'e olola miidiyaa irratti geggeeffameen maqaan isaa xuraa'e ni gahaa gidiraan saba kanaa haa boqatu bakka namni dhaqqabee haa dhaqqabu dhiisaa jedhan ustaas Ibsaa Hasan gameessi hayyuun qaraa hayyuun amantii kan miidhaa uummata isaanii fi miidhaa dhala namaa caal isa ilaaluu hin dandeenye. Itti dabaluunis ustaas Ibsaan akkana jedhan osoo lammiin keenya dhumaa jiru manni isaa gubamu jireenyi isaa manca'u maqaan isaa xuraa'u dhimmi kubbaa dhimma dhuunfaa gaafasi burjaajessee ati qaama ofirratti du'e jedhan. Namni sagalee teenya tana dhageessa uummata keessaniif dirmadhaa bira dhaabbadhaa. انصر أخاك ظالما أو مظلوما وبليس يونا ممي اللي راقب دا يونا مني سمي اللي نتم ستاب أرى نمني إسلام ما قبو نمني أورم ما قبو نمني نم ما قبو نمني نما علمنا ما نما إلمان ببريدا هجري بيا خبيه فيدونا خكنا الرصاصة وادمي أسجنك أمي يا روح إنساني با خبكت تدوي نمني بيني ورا بيسنيات namni sagalee teenya tana dhageessan akka dirmattaniif oduu miti wanti tun harkaa dhugaati ijoollee babbareedduu bisileetan irra dhaabbannee agarree onneen teenya nu dadhabde. Guggubattee dhumtee keessootti nu gubdee يوم اللي دقنو قالوا سيني قدي أدوين كان فاوجتي قمدي كويا دبتهم تقبدي دكرني كنو في مناني أتركنو تهي كرقار سكيتيني يوتي كينيا تأي Arsii faajjii gootummaa warra harkaan laatiin duruu horteen leenjisoo diigaa dararaa keessa jiru. Arsiin harka hin laatiin diina siitiifuu takka arramoo dhiiga siitiin dhabdeeti jirti bakka. Gaafa waraanni Minilik imalu gara Arsii gootummaa isaaniin himaa qalbiidhaan na caqasi. Diina isaanii gaafa sandaaraa itti uffisanii hatticha guddaa Minilik fardarraa kuffisanii. Akkasitti jarri sun mirga ofii kabachiise leenjisoo miila qullaa Minilikiin fiiskise. Seenaan isaanii hedduu xiqqoo dhuman dubbadhe haala madeemaa jiru ilaalee tan gubadhe ilaalee boohuu malee maal godhu waan biraa ummanni keenya Arsii qe'ee buqqa'aa jira arba wallole jidduutti kan miidhamu marga kan wallole kan biraa hiyyeessas gidduutti maaliif rakkoo arga kan lolus kan lolamus haati isaanii tokkuma waan danda'amu miti adda baasuun gonkuma
eega akkana ta'ee nuti ilmaan abbaa tokkoo maaf jibba waliif laanna maaf wal baachifna rakkoo osoo mari'achuun jiruu maaliif nu cita mormii kan nuti akkas wal goonu maal nuun haa jedhu ormii maaloo furmaata laadhaa of hirkaa qabdu heeruu gara wallaalee jira hawaasni aanaa seeruu gaafa ilmaan abbaa tokkoo akkanatti wal lolu dhugaa qaanfii guddaadha dhageettiifuu hin tolu maaloo tokko ta'aatii maaddii tokkorraa nyaadhaa saba keenya arsiitiif nagaa isaanii laadhaaf. أنا مدرون سنيمة قابسون أرسين كيسن جر صلاة فاتحة قبلين سنين جي كتاب الجسم أمتك كسي سبون ما نساني غوتم ما نساني أرجم ما نساني أبين نساني بيجي إثيوبيا تن أتوبير أبي المان نساني وزون التنقصتين يا دتيوت شاشة من نرا أبوليان أفر دي بيتشاوج جي قبلي لول كيف داجاني غافلوا اللي تيبيل في الدراما شيطان تيجا خنان كي أمتا خنا سينا دلقي أمتا بيتنا إيجا في خفليلة في أبسي أرج أبسيتي من قدوم بكتش يفتربدي جارتين الفاقرتي مخجلة ديسي ilmoon jalaa shafaa ta'u jirti jechuudha. Ummata kana gatii kafale kana ummata biyya tana ijaaruu keessatti hayyoota biyya tana gumaachuu keessatti diinagdee biyya tana gumaachuu keessatti qabatii arsiin barbaadan lafa arsiin barbaadan nama arsiin barbaadan garuu waay jimaa harargee fi gurgurachuu barbaadan biyya alatti ergachuu barbaadan garuu nama harargee ka jimaa san tajaajiluun barbaadanii jechuudha. Bar wohuma akkamtu ummata kanarra dhufe wohuma akkamtu nu qabatee anqiyamaan baran konfiisiin ta'a yeroo takka namichi kun namni inni jibbu diinni isaa guddaan sabboonummaadha. Oromummaadha, tokkummaadha, ijaaramuudha. Inni wanni inni jibbu nama ijaaramee waliin dubbatu abaluu teenya nama waliin jiru arguun barbaadu. Ummata keenya ummata sikkooman doo Rabbi haa tumsuuf. Ummata arsiidhaa kalafaa fi lafee isaanii irraa buqqa'e Rabbi waan isaanii haa dubbatu. Maa hin dubbanne naan jettan hedduun keessan na barreessitanii maal dubbadha eenyutti dubbadha waan dubbadhu wallaale kaleessa diinatu akkana nu godhe jedhaatiniin turre har'a ilmi Oromoodhaa ka afaan tokko haasawu ka afaan tokko dubbatu ka dhiini isaa tokkoodha wayta inni akkanatti wal nyaatu arguu caalaa wani nama jibbisiisu hin jiru kaleessa diinaan buqqa'e ummanni kenna har'a ummatuma amma arsii buqqa'e kana yoo fudhattan namni buqqaatii isaaniitiif sababa tahe eenyumee dhugaa walitti himna eenyunni shaabiyaadha sumaaleedha faannoo jedhan sanii nama afaan Oromoo dubbatu daggalatti galee caakkatti galee Oromoo bilisa baasa jedhee Oromoo buqqisaan jiru moo Oromoo biroo gana addunyaa kanarratti dhalchanii ta biroo lafaa baasuu hedan namni abbaa miskiinaa fi haadha miskiina nyaatanii dhuganii qotatanii horsiifatanii qileesan keessa galan jaraaf rahmata hin godhin mootummaa filatte jedhee mana 70 ol ummata sanirratti gubee nama kara 20tti dhiyaatu ajjeese gandarraa buqqiseetiniin jedhe bilisummaan ati irraa eedu kami fakkeenyaaf eenyu buqqise maaliif buqqaan buqqisuu miti nyaatuma nuti nyaatuma isin walitti buuftanii tumaan badaa kuntaaluma tokko harcee bittaniif kana ummata san bira geessuun cinqaa tahaan jiru mee itti haa geessanii ka jedhu kuni qaamni hidhate kun hin ulfaata eenyuun bilisoomsuu hedanillee jedhii uf gaafadhu ati wayta garii akkanumatti taa'itiniin yoo namni qaamni hidhate tokko diina akkana goone jedhu diinni inni akkas godhe suni eenyunni jedhii uf laali diinni inni ajjeese jedhu suni diinni inni mana itti gube jedhu suni eenyu jedhii uf laali haateti abbeeti afaan tokko dubbatan walii galuu dandayan qaamni inni jibbu jiraachuu dandaya garuu hawaasa miskiina gaara keessa galu ka harree fe'atee achii gabaa dhaqatuunu yookaa sa'aatii 3-4-5 itti fudhatu kanarraa mana gubeetiniin ati bilisummaa irraa eeda akkamit dubbadha sheemeen akkamit dubbadha jecha nama haasawu kun nama garii hin aarsa akkam godhan maaltu fala in ulfaata wallahi in ulfaata namni minishaa ajjeesee minishaa booji'ee diina boojinee jedhaa bar diina boojinee siin jedhaa bar mee akkam godha tayyib akkamit dubbatta maal haa dubbadhu maal akka dubbadhu feetan wareega moggoon qabne kaffaltan lafeef dhiigaa akkam jirtan arsii koo orteen leenjisoo diigaa arsii faajjii gootummaa warra xiiqiif dhalattan harka kennachuu diddaaf harka dhabuu filattan leenjisoo diigam
elaa dhiirri kun dhiira dachiin Arsii biqilchitee Oromoof gumaachite goota dirree waraana kanneen akka Doddotaa, Albaasoo, Haroo, Amaamoo